Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa nageen keenya kabajaa bakkuma jirtan sinaa ga'u jedha caamsaa 2026 oduu guyyaa irraatiif qindeeffame kan isin biraan geenyu taati jalqaba irratti hangafoota oduu. Gamtaan Awurooppaa lammiilee Itoophiyaaf seera tajaajila viizaa Sheenjiin bakkatti deebisuu ibsee. Gaazexaan New York Times kan saaxile qondaalli Iraan ifa ta'e. Pirezidaantiin Siiriyaa Ahmad al-Sharaa labsii oomisha Israa'el kamiyyuu gara Sooriyaatti akka hin galchine dhoorgu baasanii. Indiin eeyyama Yuunaayitid Isteetsiinis ta'e hayyama malee boba'aa Raashiyaa bitachuu itti fufna jette. Pirezidaantiin Chaayinaa haalli baha jiddu galeessaa qabxii murteessaa irra ga'eera jedhanii. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turan gadaa olaabuutii amma oduu bal'inaan. Gamtaan Awurooppaa lammiilee Itoophiyaaf seera tajaajila viizaa Sheenjiin bakkatti deebisuu ibsee. Gamtaan Awurooppaa lammiilee Itoophiyaatiif adeemsa viizaa Sheenjiin idilee deebisuu kan beeksise yoo ta'u, kunis dhoorgaa yeroo gabaabaa bara 2024 keessa sababa Biraasels Itoophiyaan namoota seeraan ala gara Awurooppaa galan deebisanii simachuuf kaka'umsa gahaa hin taasifne jetteen murteessite irraa kan maddeedha. Gamtaan Awurooppaa lammiilee Itoophiyaatiif adeemsa viizaa Sheenjiin idilee deebisuu kan beeksise yoo ta'u, kunis dhoorgaa yeroo gabaabaa bara 2024 keessa sababa Biraasels Itoophiyaan namoota seeraan ala gara Awurooppaa galan deebisanii simachuuf kaka'umsa gahaa hin taasifne jettee murteessite irraa kan maddeedha. Murteef ibsi dhiyeenya kana dhaabbilee Gamtaa Awurooppaa fi ergamoota dippiloomaasiitiin baasan akka mirkaneessanitti dhoorgaan waxabajjii 2024 keessa kaa'ame sun haqamu mirkaneessaniiru. Koomishiniin Awurooppaa akka ibsetti kunis kan ibsame Itoophiyaan adeemsa godaantota deebisuu irratti fooyya'insa guddaa fi walitti fufiinsa qabu agarsiisuu isii irraa kan maddeedha jedhee. Lammiileen Itoophiyaa ammas deebisanii viizaa Shaangan kan yeroo baay'ee seensisu argachuuf ulaagaa kan guutan yoo ta'u, namoonni paaspoortii dippiloomaasii fi paaspoortii tajaajila sarviis paaspoortii kan hojjettoota mootummaa hayyoota jila dhimma hojii mootummaatiif biyya alaa deemaniif kennamuu qabu kaffaltii viizaa irraa bilisa ta'aniiru. Yeroon turtii viizaa itti hojjetamus guyyoota idilees gara 15tti gadi bu'eera. Dhoorgaan kun jalqaba mana marii Gamtaa Awurooppaatiin eebila 2024 keessa heera viizaa Gamtaa Awurooppaa keeyyata 25A jalatti kan fudhatame yoo ta'u, heerri kun gamtichi biyyoota lammiilee isaanii warra seeraan ala Awurooppaa keessa jiraatan deebisanii simachuu irratti walta'iinsa hin goone irratti tarkaanfii viizaa akka fudhatuuf ni tajaajila. Yeroo sanatti manni marichaa akka jedhetti Itoophiyaan gaaffiiwwan namoota deebisanii simachuu waraqaa ragaa imala yeroo ariifachiisaa baasuu fi imala namoota fedhiin ala deebi'anii mijeessuu irratti kaka'umsa gadi aanaa agarsiistee turte jedhee. Tarkaanfiiwwan waxabajjii 2024 irraa eegalee tajaajila irra oolan kanaan biyyoonni miseensa Gamtaa Awurooppaa ulaagaalee ragaa dokumentii lammiilee Itoophiyaaf dhiisuu, viizaa seensa baay'ee kennuu yookiin paaspoortii dippiloomaasiif tajaajila kaffaltii viizaa irraa bilisa gochuu akka hin dandeenye dhoorgamanii turani. Yeroon viizaa itti hojjetamus guyyoota idilee 15 irraa gara guyyoota 45tti dheereffamee ture. Mootummaan Itoophiyaas yeroo sanatti tarkaanfii gamtichaa kanaan gadduu isaa ibsuun deebii jabaa kenneera. Akka qondaaltonni mootummaa jedhanitti tarkaanfiiwwan kun lammiilee Itoophiyaa kaayyoo idilee qaban kanneen akka barattoota, daldaltootaaf dippiloomaatota irratti miidhaa geessiseera jedhanii. Wadarra maddi dippiloomaasii tokko akka himetti yoo mootummaan Itoophiyaa dhimma godaantota seeraan alaa deebisuu irratti godaantonni Awurooppaa waliin qindoomina isaa fooyyessee dhoorgaan kun ka'uu akka danda'u ibsee. Gamtaan Awurooppaa madaallii eebila 2026 irratti dhoorgaa kana kaasuuf yaada dhiyeesseen Itoophiyaan walta'iinsa isii baay'ee akka fooyyessitti dhimmoota akka gaaffii deebisanii simachuu saffisiisuu, waraqaa imala fooyya'aa baasuu fi hojiiwwan namoota deebisuu irratti qindoomina gaarii agarsiisuu isii ibseera. Guddinni kaluu kanaa kun hariiroo Itoophiyaa fi Gamtaa Awurooppaa jidduu jiru kan sababa waraana waggaa lamaa naannoo Tigraay keessatti ka'ee boodas gara naannolee Affaarii fi Amaaraatti dambali'een akkasumas falmiiwwan bulchiinsaaf dhimmoota namoomaa irratti uumamee laafee ture gara idileetti deebisuuf yaalii bal'aa taasifamaa jiru keessatti kan dhufedha. Eebila bara 2026 keessa Gamtaan Awurooppaa Itoophiyaaf deeggarsa baajata yuuroo miliyoona 140 ol ta'u deebisee tajaajila irra kan oolche yoo ta'u, deeggarsa maallaqaa fi investimentii bal'aa fooyya'insa dinagdee ce'umsaa dijitaalaaf guddina damee dhuunfaa gargaaruuf kan kaayeffatame ta'uu ifoomse. Haa ta'u malee murteen kun dhaabbata mirga namoomaa Human Rights Watch HRW irraa qeeqa. Dhaabbatichi Gamtaan Awurooppaa Itoophiyaa waliin yoo hojjetu ulaagaalee mirga namootaa ifa ta'anii fi raawwatamuu danda'an akka hordofu gaafate. Latiitiyaa Baader hariiroo dippiloomaasii fi faayinaansii Itoophiyaa waliin uumame gara idileetti deebisuun yaalii itti gaafatamummaa biyyattii keessatti taasifamu fashaleessuu danda'a jettee akeekkachiiste. Gamtichi dhimmi itti gaafatamummaa osoo furmaata hin argatiin deeggarsa baajataa deebisee kennuu murteessuun isaa waadaa kanaan dura waliigaltee nagaa Pirootoriyaa bara 2022 waliin hidhata qabu irratti murteeffame hordofuu irratti gaaffii jabaa akka kaasu ibsitee jirti. Gaazexaan New York Times kan saaxile qondaalli Iraan ifa ta'e. USA fi Israa'el pirezidaantii Iraan duraanii Mahmud Ahmadinejad aangootti muuduuf karoorfachuu isaanii New York Times gabaaseera. USA fi Israa'el pirezidaantii duraanii Mahmud
Ahmad Najjaad aangootti muuduuf karoorfachuu isaanii New York Times gabaase. Ameerikaa fi Israa'el haleellaa Israa'el hoogganaa olaanaa Iraanii fi qondaaltota olaanoo biroo erga ajjeesanii booda guyyoota jalqaba waraanaa kanaa irratti pirezidaantii Iraan duraanii Mahmud Ahmad Najjaad Teheraan keessatti aangootti muuduuf karoorfachuu isaanii New York Times gabaaseera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp guyyoota waraanaa booda jiran keessatti ifatti namni Iraan keessaa namni biyya kanaaf gaarii ta'e yoo jiraate aangoon dabarsinaaf jechuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee Waashingtaniif Teel Aviv nama cimaa duraanii Mahmud Ahmad Najjaad kana ijjannoo farra Israa'eliif farra Ameerikaatiif beekamu yaada keessa galchuun wallabdee kana keessa seenanii karoorii jajabinaan Israa'el qopheessitee fi ofiisii Ahmad Najjaad waliin mari'atte kun dafee fashalaa'uu qondaaltonni USA dhimmicha beekan himanii akka qondaaltonnii fi namoonni Ahmad Najjaaditti dhiyoo ta'an jedhanitti pirezidaantiin duraanii kun guyyaa waraanaa jalqabaa Israa'el mana jireenyaa isaanii Teheraan bakka hidhaa mana keessatti hidhamee ture irraa bilisa baasuuf sakatta'iinsa taasisanii madaa'aniiru. Ahmad Najjaad haleellaa kanarraa ajaa'iban kan lubbuu hafan ta'us amantaan inni karoora jijjiirama sirnichaa irratti qabu dhoohinsa boombii isa ajjeesuutti dhiyaate booda caccabe. Gabaasni New York Times Mahmud Ahmad Najjaad erga taatee kanaa as uummata duratti kan hin mul'anne yoo ta'u amma eessa akka jiruu fi haalli inni keessa jiru hin beekamu jedha. Gama kaaniin ibsi pirezidaantiin Doonaald Tiraamp waa'ee Iraan miidiyaa Ameerikaaf kennaniin addunyaan akka haasa'u taasise. Yeroo waldhabdeen baha jiddu galeessaa keessatti mul'atu yeroo kamiyyuu caalaa olaanaa ta'etti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ibsa miidiyaalee biyyattiif kennaniin haleellaan waraanaa haaraan akka raawwatamu akeekaniiru. Haala yeroo Iraan keessa jiru ilaalchisee gaafatamanii pirezidaantichi rukuttaa guddaa biraa isaaniif kennuu dandeenya jedhanii. Ibsi pirezidaantii Doonaald Tiraamp kun kan bahe yeroo waldhabdeen dippiloomaasiif waraanaa Waashingtaniif Teheraan jidduutti guddataa dhufetti. Ibsi inni rukuttaa guddaa biraa isaaniif kennuu dandeenya jedhan USA haleellaa qilleensaa yookiin saayibarii haaraa fi bal'aa Iraan irratti banuuf qophaa'aa akka jirtu agarsiisa cimaa ta'ee ilaala. Ogeeyyiin ji'oopolitikaa haasaan Tiraamp naannoo duraanuu haala waraanaa keessa jiru keessatti rakkoo hamaa fiduu danda'a jechuun yaaddoo qaban ibsaa jiru. Tarkaanfii waraanaa dabalataa Ameerikaan fudhattu kamiyyuu gabaaf diinagdee boba'aa addunyaa irratti jeequmsa guddaa fiduu mala. Iraanii fi michoota Ameerikaa naannicha keessa jiran kan akka Israa'eliif biyyoota galoo galaanaa jidduutti waraana kallattiin akka uumamu daran boba'aa ta'uu danda'a. Gama biraatiin biyyoonni humna guddaa qaban kan akka Raashiyaa fi Chaayinaa tarkaanfii waraanaa akkanaa Ameerikaan fudhatu cimsanii balaaleffachuu fi Teheraan moggaa dhaabbachuu maluuf jedhame eegama. Pirezidaantiin Siiriyaa Ahmad Alshaaraa labsii oomisha Israa'el kamiyyuu gara Sooriyaatti akka hin galchine dhorku baasanii. Pirezidaantiin Sooriyaa Ahmad Alshaaraa labsii haaraa oomisha Israa'el kamiyyuu gara Siiriyaa akka hin galchine dhorku baasaniiru. Pirezidaantiin Sooriyaa Ahmad Alshaaraa labsii haaraa oomisha Israa'el kamiyyuu gara Siiriyaa akka hin galchine dhorku baasaniiru. Labsii pirezidaantii lakkoofsa 109/2026 keewwata 112 jalatti tumameen akkaataa murtee qaamolee dhimmi ilaallatu meeshaalee qoqqophii Israa'el irratti kaa'ame cabsan yookiin nageenyaaf tasgabbii hawaasaa booressan biyyattii akka hin seenne dhorgamaniiru jedha sanadni kun ifatti ibsa. Abbaa taayitaa waliigalaa buufata doonii fi gumruuka Siiriyaa keessatti daayirektarri hariiroo hawaasaa seera haaraa kana ifoomseera. Meeshaalee Israa'el irraa maddan kamiyyuu naannoo daldala bilisaa yookiin gabaa biyya keessaa akka hin seenne guutummaatti dhorga. Uggura oomishaa kanaan alattis lammiileen Israa'el kamiyyuu gara Siiriyaa akka hin seenne dhorgeera. Gama ibaatiin Yuunaayitid Arab Emireetii fi Israa'el fandii ittisa waliinii hundeessanii. Yuunaayitid Arab Emireetii fi Israa'el sirna meeshaa waraanaa dhaloota itti aanu irratti invest gochuuf waliin hojjechuuf fandii ittisa waloo dhoksaa hundeessuu isaanii Middle East Eye maddeen keessoo waabeffachuun gabaaseera. Gamtaan haaraan biyyoota lamaanii kun madaallii waraanaa fi ji'oopolitikaa naannoo galoo galaanaa jijjiiruuf carraa akka qabu himama. Fandichi addatti sirna ittisa xiyyaaraa nammaleessa fi sirna ittisa misaayilaa waliin bitachuu fi misoomsuuf kan kaayeffatedha. Yuunaayitid Arab Emireet misooma teekinooloojii ittisa qilleensaa Israa'el kallattii maallaqaan gargaaruun barbaachisaa ta'e ergiteetti. Fandichi maallaqni guddaan kan ramadame yoo ta'u bittaa kanaan damee ittisaa bira darbee naannolee bal'aa uwwisuu akka danda'u beekama. Waliigalteen kun kan raawwatame muummeen ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu daawwannaa isaa Yuunaayitid Arab Emireetitti guyyaa lola Ameerikaa fi Israa'el dhiyeenya kana Iraan irratti raawwatame booda ta'uu gabaafame. Hindiin hayyama Yuunaayitid Isteetsiinis ta'e hayyama malee boba'aa Raashiyaa bitachuu itti fufna jette. Hindiin ijjennoo cimaa Waashingtan rifachiisu fudhatteen hayyama USAtiinis ta'e hayyama malee boba'aa Raashiyaa bitachuu itti fufna jetteetti. Hindiin ijjennoo cimaa Waashingtan rifachiise fudhatteen hayyama USAtiinis ta'e hayyama malee boba'aa Raashiyaa bitachuu itti fufna jette.
Yeroo gabaan boba'aa addunyaa waraana Iraan baha jiddu galeessaatiin akka malee jeeqamaa jiru kanatti Hindiin dhiibbaa Ameerikaa tuffachuudhaan dantaa isii eeguuf kutannoo qabaachuu isii labsite. Hammi boba'aa Raashiyaa irraa galchisu sadarkaa seena qabeessa irra gaheera. Ibsa gaazexeessootaaf kennanii ministeera boba'aa Hindii keessatti qondaalli olaanaa Sujaat Sharma akka jedhanitti eeyyama Ameerikaa malee yeroo darbe yeroo hayyamni jirutti boba'aa Raashiyaa irraa bitaa turre itti fufnas jette. Deebii cimaan Indiyaan kennite erga Ameerikaan yeroo dheeraaf Indiyaan boba'aa Raashiyaa galaana irraa qoqqobbii malee akka bittu hayyamtee booda yoo ta'u kunis caamsaa 16 xumurame. Hindiin hayyama kana akka dheeressitu Waashingtan gaafattee kan turte yoo ta'u USA'n garuu hin dheeressine. Sujaat Sharma nuyiif wanti guddaan bu'aa daldalaati addunyaa irratti hanqinni boba'aa hin jiru. Kanaafuu hayyamni Ameerikaa dhabuun bittaa kennaa irratti dhiibbaa hin geessisu jette. Sababa waraana Iraaniif Iraaq baha jiddu galeessaa keessatti gaggeeffameen walqabatee Strait of Hormuz cufamuu isaatiin boba'aan naannicharraa galfamu dhibbantaa 61 gadi bu'uun guyyaatti barmeela miliyoona 1.18 ga'eera. Hindiin qaawwa jiru guutuuf Raashiyaa irraa kan galchitu haala guddifteetti. Akka Kiliyaar jedhutti Hindiin torban lama jalqaba ji'a caamsaa keessa guyyaatti boba'aa Raashiyaa barmeela miliyoona 2.3 galchuun rikoordii galmeesse. Dura Raashiyaan qoqqobbii sababa waraanaa Yuukireen keessatti kaa'ameen boba'aa isii Hindiif hir'ina gatiidhaan gurguraa turte. Wayita ammaa waraanni Iraan gabaa jijjiiruun Raashiyaan boba'aa isii gatii olaanaadhaan gurgurtee bu'aa guddaa argataa jirti. Waraanni Iraan madaallii boba'aa addunyaa guutummaatti jeeqeera. Hanga caamsaa 8tti boba'aan baha jiddu galeessaa irraa galfamu barmeela miliyoona 782 kan gadi bu'e yoo ta'u hanqinni kun dhuma baatii kanaatti barmeela biliyoona 1 akka ga'u eegama. Guri galaanaa Ameerikaan Iraan irratti keessa dandeettii Iraan boba'aa erguuf qabdu kan laaffise yoo ta'u baatii sadaasaa irraa eegalee kuufamni boba'aa addunyaa lafa irraa barmeela miliyoona 60 gadi bu'eera. Pireezidaantiin Chaayinaa haalli baha jiddu galeessaa qabxii murteessaa irra gaheera jedhan. Pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping haalli baha jiddu galeessaa qabxii ijoo ta'e irra gaheera jechuun isaanii ibsame. Pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping haalli baha jiddu galeessaa qabxii ijoo ta'e irra gaheera jechuun isaa ibsame. Buufanni biyyaalessa Chaayinaa akka gabaasetti haalli amma jiru waraana gara nagaatti ce'aa jira jedhe. Pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin keessummeessaa kan jiran Xi Jinping walitti bu'iinsa jalqabuun fudhatama hin qabu jechuun dubbataniiru. Baha jiddu galeessaatti nagaaf tasgabbiin akka jiraatuuf yaada furmaata abbaa qabxii afurii dhiyeessuu kan dubbatan pireezidaantichi kaayyoon kiyya waliigaltee idil addunyaa uumuu fi muddama sana tasgabbeessuudha jedhanii. Ji'a darbe bulchaa Abu Dhabii Sheek Khalid bin Mohammed Zaayin Al Nahyan waliin yeroo wal arganitti yaada furmaata abbaa qabxii afurii dhiyeessaniiru. Yaadni furmaataa kun nagaa birmadummaa biyyaalessaa seera idil addunyaa kabaju akkasumas nagaaf misoomaaf waltumsuu irratti kan hundaa'edha. Chaayinaa fi Raashiyaan araaraaf dhiibbaa godhaa kan jiran pireezidaantiin waraanni kun yoo bal'ate naannoo irratti miidhaa fide jechuun akeekkachiisanii. Pireezidaantiin Chaayinaa Xiinii fi pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin waraana USA Israa'elii fi Iraan jidduu jiru ittisuuf hariiroon dippiloomaasii irra deebi'ee akka jalqabu waamicha taasisanii akkasumas waraanni kun itti fufuun jiddu galeessa bahaa jeequu akka danda'us akeekkachiisaniiru. Marii bilbilaa waxabajjii 19 keessa taasisanii wal waraansa dhaabsisuun dhimma dursa argachuu qabudha jechuun Xiin Puutinitti himuu isaanii ibsi ministeerri dhimma alaa Chaayinaa irraa bahe ni agarsiisa. Xiin humna waraanaatti fayyadamuun falmiiwwan idil addunyaa hiikuuf karaa sirrii miti erga jedhanii booda babal'inni waraanaa kun qofaatti nagaa naannichaa caalaatti akka booressu akeekkachiisanii. Gabaasa sarkaalee mootummaa Chaayinaa irraa argametti pireezidaantiin Chaayinaa gareewwan wal waraansicha hirmaatan keessattuu Israa'el waraanni kun gara biyyoota ollaatti akka hin babal'anneef hojiiwwan waraanaa akka dhaabdu jabeessanii gaafataniiru. Xiin dabalataan yaada qabxii afur of keessaa qabu kan dhimmoota armaan gadii irratti xiyyeeffatu dhiyeessaniiru. Hatattamaan haleellaa boombii dhaabsuu, namoota nagaa eeguu, marii siyaasaa sagantaa nikulaaraa Iraan irratti deebisanii jalqabuu fi mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi humnoota gurguddoo addunyaatiif gahee jiddugala ta'umsaa cimaa kennuudha. Marii bilbilaa kanaan Puutiin gama isaaniitiin tilmaama Mooskoo kan wal waraanicha irratti qabdu Xiiniif kan ibsan yoo ta'u haleellaan Israa'el bakkeewwan nikulaaraa Iraan irratti raawwattu baay'ee balaa kan qabu jedhanii ibsanii. Hooggantoonni lamaanuu furmaan dippiloomaasii fi siyaasaa qofti balaa kanaan furuuf kallattii itti fufiinsa qabu tokkicha ta'uu isaa irratti walii galaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube channel keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma.